Galatoma egaa ka bankin Kenya bankin hojii gamtaa Oromiyaa teknoolojii tajaajila bankittiin kennu dursee gabaa keessatti beeksisaa deemuun isaa ni yaadatama. Bankin keenya madda sammuu namaatiin kalaqa teknoolojii Innovation Centerii erga dhaabbatee waggaa lamaa ol darbee jira. Erga bakkatti kalaqa teknoolojii baankiidhaaf ta'u uumne kana dargaggoota baay'ee qacaruudhaan software injineroota IT teknoolojii network infrastructure ijoolleen teknoolojiidhaan eebbifaman kutaa kanatti hojii bal'aa hojjechaa turree jirra. Partneroota adda addaas fayyadamuudhaan maammilli keenya hawaasni gadi aanu daka jiru maal barbaada, rakkinni tajaajila irra jiru maal fakkaata, rakkina kana hiikuudhaaf balaqa teknoolojii akkamii yoo fayyadamne hawaasa keenya karaa salphaa ta'een tajaajila saffisaa baasii hir'isuudhaa fi baasii isaanii yeroo isaaniitis baasii keenyas dadhabina hojjettoota keenyas akkamitti hir'isna jennee yaaduudhaan guyyaa har'aa kan eebbisamu smart branch kan jennu kun damee 200 irratti tajaajila kennuu calqabee jira. Akkuma asitti argitan sistemni kun damee 200 dameelee 760 qabnu keessa dameen 200 ol ta'an amma sistema kana fayyadamuu calqabanii jiru. Sistemni kun asii taableetii kanarraa core bankingiidhaan kan wal qunnameedha. Namoonni yoo dhufan kan duraan iskiriptoo barbaadanii foormii maallaqa yoo galii godhan yoo baasii godhan gaafii adda addaa yoo qabaatan foormii kan ittiin guutassan amma sistemarra galanii guutuu danda'u. Sistemichi haga amma afaan sadiin tajaajila hin kennina. Afaan Oromiffaa jira, afaan Amaariffaa jira, afaan Ingiliffaa jira. Afaan waan kaanis itti dabaluudhaaf irratti hojjechaa jirra. Namoonni yoo dhufan sistema kana galanii yoo laalan afaan hin filatu. Afaan erga filatanii booda immoo tajaajila barbaadan hin filatu. Tajaajila barbaadamu kana keessa baankiin keenya akkuma beekamu tajaajila karaa lamaan kennaa jira. Karaa idileetiin baankii conventional kan jennu baankii dhalaan wal qabate kan dur barame isa injira. Karaa biraatiin immoo alhuudaa baankii dhalarraa bilisaa kun lamaanuu sistema irratti mul'ata. Achi keessa maamiloonni keenya warri conventionally fayyadaman conventionally kana yoo tuqan maal barbaaddu jedha sistemichi. Maallaqa baasuu barbaaddu moo, maallaqa galchuu barbaaddu moo, maallaqa dabarsuu barbaaddu moo, tajaajila biraat godhuu barbaaddu moo, tajaajila baankiin qabu irratti yaada kennuu barbaaddu moo, optionii adda addaatiin gaafii godhaafi sanaan booda maallaqa baasuu fakkeenyaaf yoo barbaadan ta'e herreega isaanii hin guutu. Herreega isaaniitti aananii bilbila isaanii eenyu akka ta'e sistema irraa akka beekaman namni herreega guute sun isa ta'uusaa maamila keenya ta'uusaa security isaatis akka eegamu maamila keenya ta'uusaa herreega moobaayilii isaa hin galchaa. Yoo moobaayilii isaa galchee ergu maqaa isaa hin baasaa. Maallaqa baasachuu barbaadu san sistema irratti hin guutaa. Yoo guute tookiniitu dhufaaf jechuudha. Televiziyoonii irratti tookiniin hin dhufaa. Tookiniin sun foddaa kamirratti akka fayyadaman akka tajaajilaman tookiniin itti hima. Dhaqanii daqiiqaa lamaa gaditti daqiiqaa tokko keessatti tajaajila kana hin argatu jechuudha. Bakka foddaa sana yoo dhaqan mallattoo isaanii qofa kan waraqanni tuqu ishee hin mallatteessu. Erga isa mallatteessanii ijoolleen keessa jiran kan foddaa irratti tajaajila kennan maamilli sun mallattoon isaa isa ta'uusaa suuraa isaas isa ta'uusaa mirkaneessanii tajaajila kana kennuuf jechuudha. Yoo galchanis akkuma kana fandi tiraanisfarii yoo ta'e akkuma kana tajaajila biraas ATM kaardii waan adda addaa barbaadan karaa ittiin gaafataniin kan deemu jechuudha. Kuni meeshaalee akkanaa kana kaa'uun barbaachisaa waan ta'eef asirratti baasii qaba waan ta'eef yeroo fudhata waan ta'eef kan ammoo hambisuudhaaf akka ammas duubatti argitan QR koodii jennee keenyee jirra. QR koodiin kun immoo warra bilbila smartii qabaniif QR koodii kanaan yoo tuqe waanuma foodii kanarra jiru hunda isaatu
guutuusaa argata jechuudha. Bilbila isaati irraa immoo akkuma taabileetii irratti pileetii kana irratti paadii kana irratti guutamu san bilbila isaati irratti hin guutaa achuma irratti argaa dhaqee gara foddaa itti siistamni ergeetitti foddaa san irratti dhaqee tajaajila barbaachisu argatee deemaa jechuudha. Kuni yeroo gabaabaa keessatti damoolee hundaa waliin geenya. So baankichi maal hambisaa jira? Waraqata hin hambisa. Waraqanni qilleensa dinagdee environmental kan jennu kanaaf gahee guddaa qaba. Deebi'ee baasii baankichaatiif gahee guddaa qaba. Waa baay'ee hir'isaa. Lammaffaa yeroo maamiloota keenya dhaabbatanii foormii guutuu dogoggora lakkoofsa fi jecha lakkoofsatii fi jechaan barraa'u kana garaagarummaa isaa fala isaa hiikuu deebi'amee immoo hojjetaan keenyas waan inni gaafatu san kaawuntarii irratti dhaqee siistama irratti guutuun irraa hafee akkuma dhufeen tajaajila akkaataatti argatu smart way akka itti tajaajilamuuf siistama har'a guyyaa kana laawunchi goonee uummata keenyaaf maamiloota keenyaaf abbootii baankitiif ibsa kennineedha jechuudha. Kuni baay'ee karaa ammayyaatiin tajaajila karaa salphaa ta'een akkaataatti kenninuudha. Baankiin kanarrattis dabalataanis waan baay'ee uumee jira. Egaa ka teknooloojiin durirraa kaanee yeroo waraqataan fayyadamu maanuwaalii fayyadamu waan baay'eedhaaf fayyadamu irraa kaanee koor baankingii irraa kaanee ATM irraa kaanee poos irraa kaanee har'a namni moobaayiliidhaan maallaqa isaa liqeeffate akkaataatti jiruu isaa fooyyessutu irrallee geenyee jirra. Akkuma beektan michuudhaan namni 400,000 ta'u kana jechuun harka 100 waan baankoliin hagaadhaa waggaa 70-80 hojjetan harka 100 kan ta'u moobaayilii isaatiin namni horii biliyoona 9 ol ta'u liqeeffate jiruu fi jireenya isaa fooyyeffachaa jira. Baankiin kanumaan itti aansees saffisaan tajaajila haaraa ammayyaa uumaa biyya keenya keessatti qofa odoo hin ta'in baankii addunyaa irratti dorgomu ta'uu isaa hin danda'a jechuudha. Akkuma riifoormii dhiyeenya geggeeffameenis sharafa alaatiin wal qabatee siistama ittiin hawaala yookaan tajaajila remitaansii ittiin ergamu baay'ee wajjin ni hojjenna. Garuu akka haarawaatitti blockchain remitaansii service yeroo calqabaatiif biyya keenya keessa qofaa miti akka Afrikaatitti tajaajila haaraa seerarra oolchuudhaaf namni alaa maatii isaatiif $10, $20, $50 yoo erguu danda'e blockchainidhaan daqiiqaa odoo hin ta'in sekondii 3 sekondii 4 keessatti baasii xiqqoodhaan maatii bira maallaqni akkaataatti ga'ullee baankiin karaa kanaan bal'inaan teknooloojii irratti invest godhee hojjechaa jiraachuusaa hawaasni keenya baratee baankii ammayyaatti dhiyaatee tajaajila ammayyaa jireenya ammayyaa banking better living smarter kan jedhuun mootoo saniin tajaajila akka argachaa deemu jechuun barbaada. Galatooma.